Ashama harka fuunee hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM. Oduuwwan biyya keessa fi alaa gaggabaaboo qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin kan siin waliin turu ani Taaddasaa Lammaatiin turtii gaarii. Artist Hiruut Baqqalaan addunyaa kanarraa du'aan boqotte. Weelliftuun duraanii fi faarfattuun yeroo ammaa Artist Hiruut Baqqalaa umurii waggaa 80 addunyaa kanarraa du'aan boqotteerti. Artistiin buleeyyiin Hiruut Baqqalaan dhibee ishii mudateen biyya keessaa fi alaatti yaalamaa turuun caamsaa 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti addunyaa kanarraan boqotaniiru. Hiruut Baqqalaan waggoota 35 keessatti muuziqaawwan 200 ol gurra ummataatiin ga'uu dandeesseerti. Kaasettiiwwan 14 tokkoon isaanii sirboota 10 qaban maxxansiteerti. Artist Hiruut Baqqalaan haadha ijoollee 7 turani. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa itti aantuu sagantaa fayyaa addunyaa wajjin mari'ataniiru. Pireezidaantiin itti aantuu sagantaa fayyaa addunyaa Profeesar Sannaayit Fissaa wajjin dhimmoota fayyaa isaan wal qabatan irratti akkamitti qindoominaan hojjechuu akka danda'amu irratti mari'ataniiru. Qindoominni qaamota lameenii dhimmoota hedduu kan uwwisu ta'uu fi yeroodhaaf immoo dhimmoota babal'isuu tajaajila fayyaa bu'uuraa ga'umsa humna namaa seektarichaa cimsuu fi dhiyeessa tajaajila fayyaa akka waliigalaatti cimsuu irratti kan xiyyeeffatu ta'uu isaanii waliigalaniiru. Dhaabbatichi kolleejii kompireensivii fi ispeeshaalizii Adaamaa deeggaruun jiddugalli tajaajila isaa akka ol guddatu ni hojjenna jedhanii waliigaltee isaanii mallatteessaniiru. Yaa'iin Federeeshinii Dubartoota Oromiyaa geggeeffamaa jira. Yaa'iin idilee sadaffaa Federeeshinii Dubartoota Naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti geggeeffamaa jira. Yaa'ichi mata duree ga'umsa dubartootaa cimina jijjiirama waloof jedhuun geggeeffamaa jira. Yaa'icha irratti itti aantuu afyaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataa Aadde Loomii Badhoo, sadarkaa ittaanaa pireezidantii qindeessaa kilaastara hawaasummaa obbo Abdullahi Muluu, pireezidantii Federeeshinii Dubartoota Oromiyaa Aadde Askaala Lammaa fi pireezidaantoonni Federeeshinii Dubartoota naannolee biiroo fi abbootiin gadaa fi haadholeen siinqee irratti hirmaachaa jiru. Ambaasaadar Misgaanuu Araggaa hooggantoota ministeera dhimma alaa Paakistaan waliin mari'ataniiru. Ministeerri deetaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Misgaanuu Araggaa hooggantoota olaanaa ministeera dhimma alaa Paakistaan waliin mari'ataniiru. Ambaasaadar Misgaanuun Islaamabaaditti hooggantoota olaanoo ministeera dhimma alaa Paakistaanii fi haala yeroo irratti ibsa kennaniiru. Hariiroon biyyoota lameenii damee daldala biizinasii fi jiru gara dameewwan biroottis cimee itti fufuu akka qabu eeraniiru. Itoophiyaan biyyoota guddataa jiran keessaa guddina ariifataa galmeessan tokko yoo taatu, dureeyyiin Paakistaan Itoophiyaatti hirmaannaa misooma investimentii cimsuun akka itti fufanii fi mootummaan deeggarsa kennu cimsee akka itti fufu hooggantoonni ministeera dhimma alaa Paakistaan Itoophiyaa Islaamabaaditti embaasii ishii banutti akka gammadan himaniiru. Oduu biyya alaarraa United Kingdom misaayila fagootti furguggamu Yukireeniif arjoomuu ishii mirkaneessiteerti. Yukireen misaayila fageenya dheeraa furguggamu kan Yukireen ishii kadhachaa turte kennuuf akka jirtu mirkaneessiteerti. Misaayilli abbaa teekinooloojii ammayyaa Yukireen amma harka Yukireen galaa jiru jedhamu Storm Shadow fageenya kiiloomeetira 250 furguggifamuu danda'u jedhamee kan eeggamu yoo ta'u, dhaabbanni misaayilotaa kan tolche misaayilonni Storm Shadow jedhaman harka waraana Faransaayii fi kan UK jiran yoo ta'u, kan UK kan xiyyaara waraanaa qofarraa furguggifamudha. Kan Faransaay immoo doonii fi meeshaalee waraanaa bishaan jala jiran furguggifamuu danda'u. Misaayilonni kunis Iraaqii fi Liibiyaa dabalatee naannoo galoo galaana irratti faayidaarra kan oolan ta'anii ibsameera. Israa'el garee Palestine Islamic Jihad yookiin PLG hoogganaa humna rookeetii haleellaa qilleensaa Gaazatti ajjeesteerti. Koomaandariin kuniif hidhamtoonni PLG 2 biiroo haleellaa gamoo darbii 5ffaarraa raawwatameen ajjeefamuu isaanii beekameera. Gamoon manneen kun dhiyeenyaan kan
argamatti Kanaahan Yuusanitti kan argamu yoo ta'u kibba bulchiinsa irratti kan argamudha. Gaafa roobii hidhattoonni Gaazaa keessaa rokkeettii 500 ol Israa'elitti dhukaasan. Waraanni Israa'el iddoowwan 130 Gaazaa keessaa qayyaafachaa kan rukute ennaa ta'u kunis ji'oota salgan keessaa lola isa guddaadha. Israa'el kibxata ganama Gaazaa erga PLG irratti opereeshinii eegalteen booda namoonni 25 lubbuu dhabuu ministeerri fayyaa Paalestaan himeera. Kanneen keessaa yoo xiqqaate lammiileen nagaa 10 kan argaman yoonnaa ta'u 3 isaanii immoo qondaaltota PLG'ti. Waraanni Israa'elii gamasaan Gaazatti daa'imman 3 dabalatee namoonni 4 rokkeettii bakka qayyaafannaasaa hanqachuun ajjeefamuu himaniiru. Afrikaa kibbaatti ergamaan Ameerikaa biyyattii waraana Raashiyaa fi Yukireeniin jidduutti geggeeffamu walaba jettullee Raashiyaadhaaf meeshaa waraanaa dhiyeessaa jirti jechuun himataniiru. Ambaasaadar Ruuben Birgeet meediyaa biyya keessatti doonii Raashiyaa muddee darbee Keep Town keessatti meeshaalee waraanaa fe'uun mirkanaa'ee jira jedhani. Pireezidantiin Afrikaa kibbaa Sir Ramaphosa immoo mootummaan isaa himannaa kanaan qorataa jira jedhan. Afrikaan kibbaa weerara Yuukireenii keessatti walaba ta'uu ishee himtee turte. Ambaasaadar Birgeet ibsa caamsaa 11 bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti Pretoria keessatti miidiyaaleef kennaniin ejjennoo waraanichaa irratti Riippablikiin Afrikaa kibbaa qabdu irratti Waashingtan yaaddoo guddaa qabdi jedhan. Innis doonii fe'umsaa bara darbee baatii muddee 6 fi 8 jidduutti buufata humnaa galaanaa magaalaa Siimoon qabatee heeruun meeshaalee waraanaa fe'amanii gara Raashiyaatti deebi'uu isheetti mirkaneessitee jirti. Doonitti jiraachuu ishiin yeroo sanatti namoonni siyaasaa biyyattii tokko tokko gaafii keessa ture. Dubbii himaan waajjira pireezidantii immoo ergaa isaanii eegaa kaayyoo doonichaa qorachuuf mootummaan garee qorannoo walabaa abbaa seeraa sooroma baaniin durfamu hundeessee akka qorachaa jiru dubbatanii jiru. Egaa hordoftoota sagantaa miidiyaa keenyaa oduuwwan gaggabaaboo har'aaf qabanne kan biyya keessaa fi alaas irratti goolabnee jirra. Kan biraatiin amma walitti deemnutti nagaan oolaa.